Gaafayyaan isiniif yaabayyatu jaalatamtoota hordoftoota TikTok keenya akkuma beekamu yeroo garagaraatti viidiyoo garagaraa isinii hojjechuun koo beekamaadha. Ani obboleessa keessan qaxalee niiftudha. Har'a immoo magaalaa Asallaa irratti hundoofne gaafii tokko namoota gaafannaa. Kanaafuyyuu hamma xumura qophii keenyatti nu hordofaa jechuun hawwii keenya yeroo hundumaati. Na duukaa bu'a. Nagaa jirtu? Akkami? Nagaa jirtu? Arsiin ilmaan meeqa qabdi? Sinoon beektanii Arsiin ilmaan meeqa qabdi? Sadii na fakkaatee beeku. Sadii qabdi? Arsiin ilmaan meeqa qabdi? Ilmaan shan. Atoo Arsiin ilmaan meeqa qabdi? Ilmaan shan. Ishi. Akkam? Nagaa keedha. Jirtai? Waa'ee magaalaa Asallaa si gaafachuun barbaade naa deebisuuf eeyyamamaadha? Yoo waan danda'u ta'e rakkoo qabu. Okay, Asallaan yookaan Arsiin ilmaan meeqa qabdi? Ilmaan lama. Isaanis? Siikoof manda. Waa ulfaadhu gaafii itti aanu. Okay, magaalaan Asallaa bara meeqa hundeeffamte? Hin beektanii? Ishi ulfaadhaa kabajamaa. Galatooma. Ayyee. Kinoo? Qaban ulfaadhaa. Arsiin bara meeqa hundeeffamte? Hin beeku. Ati beektaa? Bara meeqa hundeeffamte Arsiin? Yookaan Asallaa magaalaa Asallaa bara meeqa hundeeffamte? Hin beeku. Asallaan bara kam hundeeffamte? Asallaan bara kam hundeeffamte? Isa beekuu hin danda'u. Okay. Rakkoon qabu. Ishi eessatti hundeeffamte? Magaalaan Asallaa godinni Arsii. Ay eessatti hundeeffamte? Asallaan eessatti hundeeffamte? Asuma. Ishi Asallaan eessatti hundeeffamte? Jalqaba ishii eessatti hundeeffamte? Ishi ulfaadhu kabajamii gaafii naadii. Akkuma beekamu gaafii garagaraa magaalaa Asallaa irratti hundoofnee gaafii namoota baay'ee gaafannee turre. Baay'ee isaanii immoo argataniiru, kuuwwan isaanii immoo hin arganne. Sinis immoo koomentii jalatti gaafii kana yaalaa waan nu hordoftaniif kabajamaa horaa bulaa deebana.